السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالة متوتا في خبج متوتا وردفتوت المنر ولكن جرت النقاف في قبضني بليان خيام ما كم جرت النقاف ريقا ما نتاوتل وريقا ما سبسكرايب وتنقلتو ما نسننجا وبليان خيار برنوت براتين ولدي بنجرة وبليان خيا خشمرة مالك طعم ساني سنيف كبا namni biyya arabaa keessa jiru kun biyya adda addaa jiraatan ta'es haa ta'u garuu baay'isee namni waan kana fayyadamu nama biyya arabaa keessa jiru. Obboleeyyan kiyya kireema kana kireem kaaroot namni hin dibanne hin jiru. Dhalaan namni kireema kana hin dibanne hin jiru. Kireemni kun namni hin beeku malee wanni dhukkuba maadaatii fuula keetti maadaatiin osuma nama biraa nama waan kana dibannetti illee baatu namni hedduu wanni hedduu maadaatii deeman kireema kana. Kireemni kun yeroo dibattee siif bareeda yeroo duraatiif fuqaama kan kee nadiifa godha. Sanoon akkatti fadhanii na dibinee ajaa'aa kireemni kun yeroo duraatiif nadiifa si godha. Qaamni kan kee ni bareeda. Maaliif gurraachoomina rabbumaan nama uumaa dhalaan fuula si waa dibatteetillee eeggachuun rakkoon qabu. Kun kireemni kireema waan hundatti laaqanii dibatanii kan itti laayinee isa qofa dibatus ni jira. Osuma itti laayinee dibatan san nama meeqa hafuulli isaa osoo inni kireema kana fayyadamu jiru dura addeella. Mallaa kana jalaan ija tana gama gadiitiin gurraa fi lafee ijaa tana jidduu addaata. Namni kireema kana dibatu namni dibatan hundi ni beektan kireema kana. As nama mallaa kana xarafarra nama addeessa. Addeella tanaan laal. Bakka tana nama addeessa. Osoo deemu maal fiduu eegalee ni beekta qaama kan kee gosa godha. Ija jalaan diimtuu afaan kana biraan xiqqoo diimtuu. Mallaa kanaan walakkaan diima walakkaan gurraacha osuma akkas godhu fuula kee guutuu wal sigee jechuudha. Kireema kana obboleeyyan kiyya kan shamarranii irraa of eeggadhaa. Namni hin dibanne ni xiqqaate namni kireema kana fayyadamne mana nama hundaa yoo dheexan amma ni jira kireemni kun. Kireema kana irraa of eeggadhaa. Wanni dhalaa fuula balleessu jira kireema kana takka faafinneessa aduu hin danda'u. Namni kireema kana dibatee aduu gabbahuu hin danda'u. Sadaffaa maaliin jeeli isiniif makaa namni waan kana yeroo dibate ifirratti yoo ganama guyrii baaqeessan dafee ifirraa dhiqee ifirraa baasee waan biraa dibate malee yoo sanii wajji gabbee osoon turre osoo guyyaa waa xiqqoon teenye asxaa godhee si garsiisa. Maaliif osoo xiqqoon turre mallaa kana bira fuula keetiin adda siiftiinsa xiqqoo akka waan maal jaanga baarillee waan takka nama addeessitu qaama namaa kana akkasitti xiqqoo si addeessa. Osuma xiqqaatee si addeessuuti morma kana faa bira si addeessa. Osuma morma kana jala xapxap godhee si addeessu fuula si geessi. Addeenyi san booda maal ta'a gurraachoomina ta'a. Saniifuu obboleeyyan kiyya viidiyoo isinitti hin dheeressu namni kireema kana fayyadamuufillee yaada qabdan ka fayyadamtanillee ifirraa dhiisaa. Kireema biraa diddibadhaa waan kan akkana kireema kana kan tahin kireemuma faayidaa qabu maa baaziliil hin taane. Maaliif baaziliil kun faayidaa namaa qaba hin beeknu malee nuti. Baaziliil maaliif hin taane baaziliil itti fuula kee kana tiriidee daqiiqaa 30 teessee yoo dhiiteen hanga kireemni kun si diimeessu caala si diimeessa. Maaliif saniif obboleeyyan kiyya waan hundaafuu kireema kana ofirraa eegaa. Namni dibachuu yaada qabdanillee yoo jiraattan kireema kana ofirraa eegaa. Kireem kaaroot faayidaan isaa fuula nama balleessu malee faayidaa biraan qabu. Fuula gosa si godha. Asiin gurraatti asiin diimaa. Saniifuu namni kireema kana dibattan irraa of eeggadhaa. Namni garii kophaa isaa uumaa nama godhu jee dibata. Saniifuu
kophaa isaatii fi hundattuu kireemni badaadha. Irraa ufee gaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya namni dibattanii gaa isin godhee harkitan beekuun kan isaaniin oolamu. Saniif obboleeyyan kiyya wanni maadaatiin deemu kireema kanaa irraa ufee gaddaa kireema biraa dibaddaa. Kireemni biraatu guutee jira waan biraa miti. Zeeta nyaataa yoo dibattee fuula kan kee faayidaa qabaaf malee uumaan godhu waan akkanaa kanarraa ufee gaddaa obboleeyyan kiyya. Warri gammaana daawwattan galatoomaa turtii gaarii.